دوز براتي ورتي سيرا قالوا كان بدان تا اندوا تعالان اندوا كرانك بقى ينفوا بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركفوني هردفتو تكينيا دا هرمو نغاي ولت دي بنيجرا إذن أكم تفايا دا بكا جرتنود إشكينو بوكا غني كنا كم فكاتا لغني بكا داداتي قوتودان أكام ني غماف غمانا ولتين چيني غوچودان يروكنا تبهاي نبيه كما هرمو فيديو هاروا ولت دي بنيجرا وري channel kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuudhaan akka nu hordoftan waliin turtan kabajaaf ulfinaan isin gaafadha amma immoo gara video yeroo dhumaan baddaaqesan deema hojii hojjetaa kana saaga hojii malee taa'uu rakkoodha biti shee kana beektanii bakka wayitti wal agarree yeerii hojjennaa jennaani biyya eenyutu hogganaara naan jedhe hoo akkam na gaafate beekaa bira gizee gahan immoo haasana markaa bare calmee mana geeffadhe biyya kana hogganaa jiru miidiyaadhaan naan jedhe miidiyaa eenyuun hogganaara naan jennaan harkaa bare amma calluma jedhe gizee beekaa hayyuu kana bira gizee sirkaa wada haasaa innumtu jiru iyyuu sirkaa jedha jennaan calluma jedhe dhaggeeffanne ummata jedhe biyya kana hogganaaru miidiyaadha jedhe miidiyaa kana hogganaaru immoo duuriyyeedha jedhe kanaafu hadiisaaf quraanaan hogganamaa hin jirru kan hogganamaa nu hogganaa jiru duuriyyee dennaan sheeni akkamitti akka jedhe eegizeen taayasabu har'a sheegni tokko yoo daawaa godhe nama 300 tilaalaa laayikii birri laayikii 15 digdama bakka sanaalatti hin jiru kuma 10 kuma 20 hin jiru kuma 200 hin jiru garuu duuriyyeen sirba sirbuu fi waan ta'e waa'ee jaalalaa qacaa birroo qucuqucuu waa'ee siyaasaa kashkoshoo shikishaa jedha ooloo inni immoo viiwusaa miliyoona 3 miliyoona 4 laayikii kuma 300 kuma 400 gizena sabelalu kan nuti hogganamaa jirru quraana fadiisoo don taane duuriyyee hogganamaa jirru achumaan hin fudhadhe turamni waan gaggaarii dubbate ammi ilaalu amma qaba ammi jaallatu amma qaba garuu wama nama kolfichiisu wama intaane nama kolfisiisu argannaan nama miiliyootana ilaalama laayikiis akkuma kana amma kara viidiyoo isatti yaa jamaa gurbaan kun hiriyaa kooti mee dhaggeeffadha دوز براتي ورتي سيرا قالوا كان بدان تا أنا سنت جباتي الفيديو كان أصليتي مباركتي أبديتي شيرينا فقولا baay'een keessan ana biratti sagartanii toleetan yaada kabiiroo awwal jedhama feesbuuk irrattis tiiktook irrattis hordoftoota baay'ee qaba hojii beeksisa garaagaraas hojjetaa tureera ni beektu toleetuma yaada amma rakkoon isarra ga'e qumaara amma yeroo akkasitti gadi ba'ee boo'ee himatu isin bira jirtu miti yeroota miti duraan maaliif hin gorsine maal jettanii koomentii barreessuun keessa hin ani itti maan ture hiriyaa kooti baay'een jaalladhaanii waliinuu addan baanu ture yeroo baay'ee itti meen ture tole jedhee dhiisee ka'ee alanarraa achi ba'uudha kan inni qumaara kana taphatu qumaarri kun isa qofa miti hiriyoonni koo namoonni baay'een kan qumaara kana taphatan jiru kan jireenyi isaanii baay'ee rakkoo hamaa keessa buusee maatii isaanii jeeqaa jiru jechuudha baay'een ijoollee biyya keenyaas kan lubbuu isaanii balleessitanuutu jiru amma isa waa'ee isaanii dhiisne amma kabiiroon rakkoo hamaa keessa jira argachuullee hin dandeenye manaallee ba'an jiru jedhan barbaadeen nan bilbili isaallee yeroo baay'ee daa'ibartiidha mucaa kana qaqqabuu qabna kanaaf mucaa kana maal goon an akka yaada kootiitti akka nama kamiyyuu geemii akka taphatu hin barbaada takkaa geemii taphateen beeku waan ta'eef hiriyoonni koo warran kabajaan ammas waamu kun keessattuu mubaarak musammaa asliin radiin namoonni akka sooshaal miidiyaa kanatti beekamtii qabdan kanneen akka nasrii aanolee hamzaa abbaa jaalalaa hamzaa hajii hundumti keessan makii ooroo warra maqaa keessa waame kun obboleessa keenya kan geemii tokko tapsiisne waa'ee inni keessa jiru kana keessa akka baasu amaanas ni jechuun barbaada yoo immoo geemiin taphachiisnu rakkii hin ta'u jettan immoo yaada keessanis kottaatii koomentii godhaa yookaan immoo yaada keessa viidiyoodhaan ibsaa viidiyoo kana sheer gochuun namoota bira qaqqabsiisa anabdii geetaachaa babe caaliiti. mucaan kun qumaara taphachuudhaan birrii kara miiliyoona tokkotti siqatu nyaatamee inni kumni 400 immoo namarraa liqeeffate kun immoo baay'ee cimaadha garuu yeroo birrii argannu nan dabaladhaan kun qaaliyaasii boolla nama buuftii qumaarri amma namatti toltee nyaatamnaan akkuma sana sammuun hiikkataa gaafa immoo nyaate gammachuudha inni nyaate sun gammachuun isaa adda inni nyaatame immoo kunoo gaddee manatti galuudha haddii lubbuu of hin baasaa keessa jira. Biyya Itoophiyaa keessatti waan tokkotu ba'e doktor wannichis engadda alas itti dagachuudha wanti hin godhamne hin jiru innis maa inni onlaayinii irratti moobaayiliidhaan qumaara jammarame kumaarri suni birrii 50 warri taphataa jiran guyyaatti obbolaan keenya biyya keessa jiran 50 100 namni hin dhabin hin jiru birriin kun immoo saabee arkiidaalaan
Ijoolluma biyya arabaa teessee obboleessi koo amanamaa jettee akkaawuntii obboleessa kootii irraa fataa jettee jeejiyaan itti ergiti. Inni immoo umaarattii suusii wal balleessanii wal fixanii dallaalaan keessa ka'e mobaayilii irratti buufatta. Mobaayilii irra taphatta. Hojii mobaayilii hojjetamu ni jedhame suni kumaara. Mobaayilii irratti buufatu waappitti yeroo buufatanii ka'anii os jala jedhame tokko. Godee boleetti keetii fixee sana booda appitti irratti birrii guutama maqaa keetiin balatta appitti irratti birrii guutama. Eeshi. Ana ofii kootiin dheengadda. Ati meeqa nyaatama? Birrii koo hidhama nyaatame. Eeshi. Ijoolleen hojjetaan jedhan een jedhani. Koo isa sittani maatii kuma 800 nyaataa doktor. Eeshi. Ijoolleen kana yoo galmooftee ati nama danuu beekta waan ta'eef ummata beeksiftaa naan jedhan dheengadde jechuudha. Baay'ee birrii bucuudhaan guddaa argattaa naan jedhan toleen jirin. Appii kana buufadhu naan jedhan dawwalaniitu. Nama silkii kutti finne ta'ee maal beeka. Toleen buufadhu. Onlaayiniidha hojii dhagaa. Achumaan tak godhee irra galee tokko meelbeet jedhamti tokko eksibiit jedhamti lammasii na buufachiisanii birrii 10,000 itti guuttadhu naan jedhani. 10,000 itti guuttadhe dhaggeeffadha. Eeshi. Maalan soba. Booda ana qaamee milqaanee hin jira birriidha. Iskireeshuutii qaba sombi keessa haaluu qabu. Warabbal ka'aba ragaa qaba. Amiin ilma Waaqayyo amiin. Jennaan waan ta'e wayii dhadhahama. Eeshi. Simbira utaaltu jirti, sangaa jira, farda faa gulufu jira, fardicha gulufu sana birrii 10 irra buufatta, itti hidhatta, hin gulufa yoo jabaatte hin qabanne yoo dhaqee fanjiirra jette birriin keessa hin gubataa jedhama. Akkuma ta'etti kaameeraan mobaayilii lama waliin dhahaa bulee utuma taphataa jiru abboo aareen birrii 1000 miti rabbiin irraa haa kabalu kaa. Wallahi hiriyaa koo yeroo jiru ati yuun beekta maqaa isaanii mini isan naa gachine yaadadha kan dhabbi. Eeshi. Haalli qumaara kana fakkaatti gaa dhumni isii kanuma namni yeroo jalqaba gammadee sobanii akkasii bicuudhaan amma kana keessa jechuudhaan seera mala haarawaadhaan baasanii fidanii tubamoo birrii guddaa innatti nyaadde bicuu isii al tokkoffaa yookiin si hojiisu lammaffaa si hojiisu sadaffaa immoo dabaladhee kanan qabadhu innatti jettee birrii guddaa isa nyaattee birrii isa duraa walitti liqeeffattee innatti itti galte isa jalaa shah cumaanatti immoo maxi sammuu keessa jalaa lawusii jedhamu kara viidiyoo sittaa. Nagaan sinif haa ta'u akkam jirtanii nagaa kiyya galata rabbii amma akkuma fuula feesbuukis baneeni barruu artisti Caalaa Bultumee rukutamee jira jedhu suura isaa rukutamee jiru faana argee dubbiin kun hagam dhugaadha dhugaa yoo ta'e maaliifidha kan jedhu natti dhaga'amee dhugaa rabbi keessa baay'ee cabee maaliif jennaani Caalaaf kun hin malu jechuudha Caalaaf kamalu kabajaa ulfinatu mala malee biyya kanarra gochi kun hin malu dubbiin kun hagam dhugaadha dhugummaa isaanuu qulqulleessaati baruu barbaadnaa jechuudha na qeerramsoo yoo dhugaa ta'e waaqayyo inni ati itti amanatte baga lubbuu kan kee oolche garuu siif galatatu sii mala malee biyya kanarra ulfinatu siif mala malee kun nama maluu fi miti jechuudha Caalaa. Kanaaf dubbiin kun hagam dhugaadha namoonni itti dhiyeenyaan beektan barruun tokko immoo Caalaan rukutamee amma yaala argatee jira ka jedhu sin jira sobaadha jedhanii namoonni maxxansaa jirtanis hin jirtu sooshaal miidiyaa feesbuukii kanarratti dubbiin kun hagam dhugaadha dhugaa yoo ta'e immoo maaliif kan jedhu dubbii kana adda nu baasai inni guddaan lubbuun kee baga oolee dhugaa ta'e. Caalaa Bultumee wallaaluu gidduu kana immoo rukutameera jedhaaru inni kaan immoo duula adda addaa jedhanii wooma adda addaa irratti dhiyaasaaru amma moomee viidiyoo sittaan ilaallee walitti deebina. Caalaa qamaa cooftee dhaggeeffadhu Caalaa qamaacaan morma ga'ee surree dhabdee maal taate baraadhaan kuttee achi hidhattee fuudhee ji'a 3 fayyaa hoteela kireeffatee hoteela keessa kaa'ee nyaachisee obaatee caammaa irraa jijjiiree uffata irraa jijjiiree mucaan nama isii godhe nama taatee kaatee namaan wal bartee maallaqaan bitamtee ajjeefte. Ani ijoollee keenya ta'e warra akkana dhubar kunuun irraa kaafadha.
Salphaa rabbi. Nuti gaafa maamasa idduu boonye jarri immoo yeroo caalaan bultume idduu abuwanu. Jara Hindua caalaan hindua karaa baga baadhaa inafu abadan. Sinii galee isinitti naa maraachuu geessu nu duraan maraanne waan ta'eef gaafa sana ragaan nabamne jiran ragaan hin nabamne yeroo ragaan argamu maallaqaan duuchan akka ragaan ittiin baane caalaa bultumeetti maallaqaan duuchan malee irratti ragaan nabamne ijoollee ragaan caalaan gizee sana qabsaa ture miti dhaggeeffadhu caalaan gizee sana qabsoo wayii keessa jira beektaa qabsoo sanaan wal qabsiisanii wallaahi laaziim haqa lafa jiru kana achumaan ashaganii maallaqaan ashaganii achumaan nippi godhanii irra darbanii mucaa inni ajjeese. Indua inni laazima du'a namni nama ajjeese kan maa gurbaanii wajjiniin waraananii ajjeesan sun du'eera bar nama tajjeese caalaallee kanuma teeggataa quba qabaadhu. Hai nama ajjeesanii harka dhiigaatiin namni dhiiga namaa dhugee namni namaa bu'u isaa hin bu'aa caalaan inuma du'aa jedhe bar caalaan inuma du'aa caalaan akka barbaariidha. Caalaan erga rukutamee booda ammoo ganaa du'aa ganaa ajjeefna jedhaaru komtinni balleesses ganaa qoratamee poolisiin ganaa ilaalee ifa baasa kanaafuu jennaan ni namni haasawas hundinuu dhugaa miti hundas soban jennu hundas dhugaadha jennu kanaafuu amma wanti hundinuu ifa bahutti tasa dubbachuunis hin ta'u. San biyya kanaa qabamee galee jedhe qasuman billaa ilaalu mana hidhaa waggaa tokko ta'ee biyya galee waan surreetti hin jijjiirra dura qasuman billaa badee dhufee Sumaalee keessa waan ittiin baarachuu dhabe wallahi Sumaalee keessa dooraala 150 ji'a 4 maal dalagee achuma yeroo birritti fudhadhe deemsa jala qabu qasuman billaahi karaatti makinaa tokko nagee baalna qabanii qasuman billaahi warabbal kaaba rabbiin riskii guyyaa naaf dhukkeerraan kaasanii dooraatti irra fudhatanii surree maacammaa malee wanti bittatanii indi ganaan daarii baaraa dhagee hojjadhee indi gana kan doonii kaffaladhee yeroo inni dhufee yamanitti achii yamanitti qabanii awwaalana buusa. Lafa siin qabu immoo gurguree wallahi amma kana fira dhiisi boo. Maammee kana yeroo baay'ee tiktookii nama kolfisiisu hojjechuudhaan beekama. Kun immoo jireenya inni keessa dabarseedha. Kanaafuu namni kamiyyuu rakkina cimaa keessa darbee keeknoo inni dhufee hamma tiktookii kana irratti kolfee wama ta'e jedhee innaan namni taa'ee kolfuu fi uummanni ashaqee yookiin gammachuu keessa dabarsee dhufe fakkaata. Garuu immoo jireenya hamaa keessa jireenya cimaa keessa dabarsee guruu as ga'eera fayyaadhaan. Qoy isin garsaa guys. Finfinneen jira warri Finfinnee. Uffata diizaayinaa gootisin jechuudha. ግን እየሰራሽ ነው ማለት 571 ሰዓት ነው ሰውን ታሚው ኔትወርክ እየሰሙኝ እኮ አይደል ቢሰሙ ኖሮ ብዙ ነገር ነበር የሚጽፉት እየሰሙ አይደለም ነገ አንቺ ከኔ ጊዜን ሲናመጥ ይሰሙኝ ያምሬን ነው እየሰሙኝ ከሆነ ማለት ነው የሆነ በእጃቸው ዕቃ ይዘዋል እውነቴን ነው ሰሚኝ በእጃቸው ማለት ነው የሆነ ነገር እያጠቡ ነው ለዛ ነው እንጂ ይሄኔ እዚህ ስር ዋዲ ቃጅርተን ይማርካን ስራ እየሰሩ ነው በዚህ ሰዓት ፋራንጀልት ይልሻል አሁን ጀመብላት ይፈለግ Ajileen itti dabalamii fi barbaadde bireetu. Arabaakish. Musa naangala. Ani masiko. Zalata midam. Biyen jira guys, Adama jira. Adama. 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 Yamolla, Adama, guba. Anche Ethiopia እንዴት እንደናፈቀችኝ ብታይ ቤር አፋን ኦሮሞ ሲበርታ በረዱ ኢትዮጵያ ከቲያደ ስላበይቴ ኦሮሚያ ትየደጉ በርባድ Makiin karaa biyyaatti galuudhaan yeroo amma sooshaal miidiyaa kana naannara sirriitti galteetti jara kaayiroo taa'ee achi as shaqaa turanii amma immoo karaa biyyaatti galaniiru
maarree viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata haga kabraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura jajjabaadhaa ulfaadhaa bacaqii gannaa kana karaa booqaa biraatti rabbi isin haa ceesisuun jedha.